seeran barbaachisu jedha higa asfalligim እያሉ ነው እውነት ነው ወይ higa asfalligim ወይ ጀናኒቱ ዋናን ጀደ ዶክተር ገመቹ ህግ ማለት እኮ ጀደ የምትፈልገውን የምታስፈጽምበት መሳሪያ ነው አንጀት ቃሊንን አንጀዱን እስምት ማይራ ደገሱ የምትፈልገውን ነገር የምታስፈጽምበት መሳሪያ ነው ጀደ ለኪ ani kanarra adda akkiniti seera argu adda akkanu ibeenutti immoo seera jechuun inni humna qabu isa humna hin qabne akka himmiine waan ittiin dhowwaniidha malee waan abbaan barbaadeeyyuu dhimmatti bahee waan fedhe ittiin sirreeffatu miti jedheen ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሹመተ ከና በገዛ ፈቃዴን እንዲለቅ ይፍቀዱልኝ ጀደን እንደምንም ብለህ ቆይ ጀደ ሊቆይ አልችልም አስቀይሞታለሁ በኋላ ጀደን አከነቲንን ሹመተ ሰነገለኪ ጋፍቶ ኮሞ አቡነ ጳውሎስ ወረጀደሙ አባኬኝ Abuna Eustathios kajedhamu tokko waliin hojii hojjenna maqaan Abuna Eustathios kun abbaa araarsaadha maqaan isaanii Oromoodha isaan Abuna Phaawulos biran nageessan ቅዱስ አባታችን በሀገሪቷ ያለው ትልቁ ችግር ሁሉም ነገር የሚሰራው በአራዳነት ነው ይሄ ደግሞ አገር ያጠፋልና ቤተ ክርስቲያን በዚህ በኩል የምታረገው ነገር አለ ይላል ዶክተር ገመን ዓለም በሙሉ በአራዳነት ነው የሚሰራው አንጀል አኒ ሪፈዴተኒ አቲስ አራዳ ተይን አንጀቹ ዳበር ወንቺ አኒ ኡመተን ቀባ ኡመተ ኮቴ አራዳ ተው እንደንደው መጀደው ኦፉመት ቀበደን ኢሴ rakkoon nuyi qabnu rakkoo waggaa 150 kuufamee as ga'eedha amma nuyi reefuudhatuuhu balballi banama balbala xiqqoo saaqame kana namundumtuu irratti wal cabsaa jira warri diina keenyaas nu wajjin balbala kana dhiibbatanii lixanii nu gidduu galanii nu jeequu barbaadu kun immoo beekumsa barbaada qalbii barbaada oromoon wanninni mammaakin hin jiru sa'a jechaan jabbii nama jechaan qalbii jedha oromoon yoo qalbiin qabdan tahe waan obbo Jawaar amma isinitti hime kana qalbiidhaan hin hubanne yoo tahe waanuma harka isin geesse kana akkan kaleessa isinitti hime waani bineensa gichillaa jedhani boolla daamuu barbaade baatii takkafaa barbaade gaafa boolla daamuu argu gammadee quruphisee utaalee achi fiigee as fiigee itti deebi'ee lafa boollatti wallaan akkas ta'uuf deemtu quba qabaadhaa kanaaf iyyuu wanni nuyi har'a rakkoon nuyi qabnu akkitti nu ijaarani jiramiti asis and lamist kajedan tokko shane beektu miti mootummaani mana namaa keessa galeera tokko shane jedhe mana nama tokko keessa nama shanti jira achi keessatti shuumii mangisitti godhan wal basaasaa jedhan wal himaa jedhan tokko shane ol darbanoo waani garee jedhanti jira gareenis waan itti wal basaasan taate yoo garee ol darbanoo gabaree maabar je'aniiti firdi shangoo moo firdi wangoo jedhanii wangoon isaana nyaata kun hundumtuu waan ittiin oromoo afaan wal wallaachisan kun hundumtuu deebi'ee haara'ee ijaaramuu qaba oromoon kan ofii qaba galgala way tokko namatti dubbiin kun dheeratte garuu kana isinitti muudhuman qaba oromoon warri abbaa warraa qaba
warri kudha shan wal gahee shanacha tokko ta'a, shanachi abbaa shanachaa qaba. Shanachi kudha shan wal gahee dheeda ollaa ta'a, ollaan abbaa ollaa qaba. Ollaan kudha shan wal gahee dheeda ta'a, dheedi abbaa dheedaa qaba. Dheedi 15 wal gahee reera ta'a, reerri abbaa reeraa qaba. Reerri kun akkanatti 15 wal gahee gadaa ta'a, gadaan abbaa gadaa qaba. Gadaan shan kan Oromoo, gadaan Ituu Humbannaa, gadaan Siikoo Mandoo, gadaan Sabboo Goonaa, gadaan Maccaa Tuulamaa, gadaan Raayyaa Aseebuu qee abbaa muudaa qaba. Abbaa muudaa jalatti bula. Abbaa muudaa oliyyuu wayitu jira. Wanni abbaa muudaa ol jiru maal? Abbaa dhugaati. Abbaadha innis quba qabaadhaa. Namni tokko abbaan shanachaa, abbaan ollaa yoo cubbuu hojjete adaraa waaqii itti kenne dabsaa jira, quba qabaadhaa. Akka kan Oromootti ijaaruun hin danda'ama. Kan afaan nu hin beekne, afaan falfalaa, gooxii, garee, jinni nuun jedhan kun hin jiru. Yoo silaa dubbanne wanni hin dhumu, waan obbo Jawaar jedhe kanan deebisee irra deebi'ee isinitti hima. Lafti nuyi amma jirru jechaan yeroon nuyi amma keessa jirru yeroo kadhaa waaqaallee barbaadu, yeroo beekumsallee barbaadu, beekaallee itti dhaqatan yeroon nuyi amma keessa jirru. Maal jennaani waan harka nu ga'ee jira. Jarri immoo shakkii nu keessatti uumuuf, nu diiguuf wanni isaan hin goone hin jiru. Isa amma jiru kana sa'a jechaan jabbii, nama jechaan qalbii ittan deebisa. Qalbiidhaan qabadhaa, mareedhaan qabadhaa, tasgabbiidhaan qabadhaa. Kana hundaa waaqi Oromoo isinaa dandeessisuu fayyaa ta'a.